akkatti gubannee gaafa kaan lolaa ture bar coggaaroo loqaaqateenna booya ture bar kaala asdiisi anamma jechuudha nama gaafa san ka'e sitti booya atamma saniif natti illee garan jabaatini eega namni ani abdadhe garanatti jabaatu ati ani birriin tun ijoollee kaastamara kiyya birriin kun immaa keessatti na harkaa qabame irratti dhiyaachuu nasbeetti jetanaaf sodaate nasbeetti jetanaaf na barbaadu jira akka sisteema guutuun irratti hidhanii miidhamee ta'aa jira jechuudha. Birrii 42 riyaala karaa jiinaa ba'ee jira birriin baasan araban naa baase kanammoo hin dadhaban awwala 75 iyyuu beeke karaa jiirraa naa ba'ee amma 42 irratti hafee ijoolleen tun immoo waggaa dheeraan irraan dalagata ijoolleen kunis immoo siidhiif na qixxee jedhanii jira atammo ijoolleen kunis hin dhaga'u waan ta'eef si jala jiru hundi isaanii hin dhaga'u ani birrii nama irraan deessine nasbeetti iyyaafatti dhiyaadhee jennaan guyyaa 3 hidhame akkasitti arabni mirga wabiitiin na baaste yoo biyya kanarraa baqadhe malee immoo mootummaa biyya kana jalaa ba'uu hin danda'u. Kana bakkitti galulleen qabu sisteemni irratti hidhame yoo akka ziyaaratti biyya kana keessaa baqadhe malee jechuudha. Wallaqa miskiinaa kana kafallee. Galiitii rakkoon qabu galiitii maa muqiimaat. Duuba akkamitti kana dalagaan ka garan taane jechuun kun waan waggaa dheeraatii bari kaastamaroonni kun beeku. Wanni garana waggaa dheeraan irraan dalagataa turan malee. Waan irraa kaleetii miti. Gaafa dalagaa biyyatti waan goranne ree waan akka manni narraatii gamme manni adaamatti deengata baabura sirra beejanii nu nama sagal nurraa diiganii abbaa fi ayyaa keessaa baasee gadi galche. Waan godhu wallaalee jechuudha. Mana gara miliyoona 7 ijaare jechuudha. Hin beekan ustaaziif sanfaanti hundi isaanii na beekan. Namni hundi mana kiyya ni beeka. Ustaazonni gurguddaan hundi ni beekan abbaa kootis gara moomaa seeta rakkoon jiru. Ijoolleen guyyaan beekan inni amma dhiyoo kana waa'ee kee kana gaafa dhiidii dhiyoo kana boba'aa eebbisanii feesbuuk kana deemaa ture tokko argitee gaafsan natti dawwalanii waa'ee keetuu natti dubbatan kana. Dubbachuullee baatanii garuu wannan godhu kan hin taane hundumti isaaniitti bilbilaa ture. Gaafa deengata sigaara waan illee qabee itti gan ta'u san natti aanee ta'u iska faameelii jechuudha yaa inni dura dhaabatan wanna ati beekuu qabu. Amma immoo gaafa wanni akkasii narratti aggaatamu hundi namaa yaani keessaan imimmaan ani jechuun arrabni koomenti majalatti na arrabsamu kun samoonni waan dhufe malee duraan hin qabu tokkoffaa jechuudha. Namoonni hundi isa obatanii Ramadana warri anaaf jechitti aartara naaf dhafaati jechitti aarta dhiisa bitawtasiiru leeni namaatti ture jira. Rabbuma jecha dhiisa fi maa ijoolleen eessatti beekti anumaaf dhafaati sitti aarte jaala namaa rabbi namaa siin magaala dirbii bareedaa kana anaaf hokkattuu tanaaf yoo Oromoon sitta madoona giraa natti gala wallahi rabbuma jecha dhiisa fi wallahi dhaabbata yoo taate isan irra qaban maal isin na gurraacha kana jettanii wanni mucaa akkana jiru magaala bareedaa kanatti aartanii wallahi fayyan qabdanii wallahi Rabbuma jecha dhiisa fi warri anaaf jechitti aartan rabbi jecha dhiisa fi andurallee itti dhaarre dhiise dhimme rakkoo yoo qabu warri na beekan warri silaa na gargaaranii waan kanarraa akka faduu danda'a ati nu jittuu baatee gabbaatee nama arrabsite ati nama kabajaa qabu ati nama ulfinna qabutu si beeyna malee gabbaatee nama arrabsite si beeynu jedhanii warri silaa guruupillee waan kana silaa narraa akka faduu danda'a. Gaaffii malee baatii sadii dhamta amma Ana disis keessa dhalata ana disis teeknoon naarasunan baati sadii dhama qaraara bahee dhagenne gaafa dhudha wali kaamiliin fa'a. Amma ani maraa hin beeka waa'ee barsillee jechuun ani gaafa wanna jedhu san gaafa waasiin jedhu san waan kana narra gaa jedhee maammanuu hin deeggarre yaa jamaa waan kana beeka. Wallahi ana irraa dhooge wallahi gaafa ana irraa dhooge wallahi warra keessanuu waan hin beeku dhiisaa jedhee. Dhagahi warri kenna so atin beekinnatti kaanii gandi kenna si beeka waan ta'eef ati biyyattiin guddannee olii gad deddeemta namni si beeka namni faameelii kee beeka. Inna amma wanni jiru maal seeta tokkoffaa ani gaafa rakkoo kana narra gaa jedhee naman deeggarre asliyyaa waan tokko baddoodhe rakkoon narra gaa jedhee gaafa san isan deeggarreyan ani dhugumaan deeggarreyan dhugaa sitti maal mitiyan isuma bira dhaabadhe ammallee rakkadheef dhugaan dho'isu. Amma illee biruma dhaabadhu laa taqnatu min rahmatillahi ani habtaami gaafa inni namaa jiru kadeeggaruu isaa sun dabareera ana ammoo rakkadheera nama ummata maallaqa narraa qabu kunillee si dhagayanii tamaam namoonni kun bar haga xiqqishuu isii waan nu beekaniif waan nuti gara tooktaaneef harkanarra qaban malee
arkan qabanii jechuun maallaqa guddaa maallaqni kun qixxee kennee fi kumaan kennaa jira bar asiin fudhu asiin kennaa jira bar hirriba dhabe sii galee kanaaf yoo dandeettan amma guyyaa qabadhu naan jedhe maamman nuuran Oromoon agartu sii godhaanis Oromoo waliin homaa dhugaa inni sitti himaa waan jiru homaa waan sabuun qabu waan amma eega dubbiin as geette bar abbaan kiyya saalfadhee viidiyoo akka haasa'u jirta naan jedhe dhugaa rabbi jala qabanii jaarsa jala jechuu egalee kanaaf ani isaanilleen abbaa isaanii birallee deemaa jedhanii jira fagoo jira abbaa isaa bira amma dhaquun dhaqqabu naan jedhan abbaan koo jechuu kanaaf ati amma rabbumaa jecha abbaan kiyyallee gaara cilaaloo san jira kun gaara san eessatti dhaqqabanii jala dhaqan no gaara hin jiranii dhiisi eessa jira in dhaqanii isaan wal beekaniiti garuu atamma guyyaa naa barmana kenna achi bineensa malee homuun jiru akka keessa magaalaa achi ol baatanii achi hin jirtanii bakka isaati beeyson hin jiru warri bakka biraa jiranii hinkaanii achi quban qabu ati quban qabdu akkasi amma guyyaa naa qabi maamman nuurillee waan naa hedhu san waan Oromoon agartu sii godhaa heega jedhe naa haa godhu isinillee naa godha guyyaa naa qabi namaa waliin na fidi guyyaa 5 keessa qabadhu naan jedhe kunoo dhugaan dhuga sigalemi anillee biraayibeetii yoo ama birrii si erge biraayibeetiin birrii naa ergi jedhe baabaalleen akkaawuntii fuudhee baabatti ergan kallattiin mataan jabaadhu jara kennan saalfadha akkasitti wanna jechuu kan wallahi si baabaan ta'uu fi itti fuu harka rabbiitii fi harka warra waa eebbisiisuu jira maal qabaa itti ergitaati fayyaan qabdu sila baabaan miskiina bar Dubaay keessatti duuban tokkoffaa namni birrii hin qabne isa bar hiyyeessa baabaan anamma sa'aatii malee waan kiyyaa sa'u jiraannaan baabaan homaan qabu rahmata rabbi malee kuno masgiida karra dura jira nabira salaatu jirani shaayii ana fille ba hojiin kiyyaa amma dhageeffadhu an sin sobu seenuu qaba ilma biyyaati dhageeffadhu sin sobu obboleessa kiyya amma guyyaa torbaan kuni torbaan weelkaamii ramadaanati namni kun safara kun haadha abbaa waa erga kun jaartii waa erga kun ilmoo waa erga shayxaan illee sirriitti hin hidhamne si galee miti rakkoon kee kun illee rakkoo namtolcheeti malee rakkoo uumamaatii miti namni rakkoo uumamaatii irrattuu garaa jabaate ramadaanni asaaseenu ramadaana keessa guyyaa namni sooma oolee galgala yoo shorbaa fi saambusaa kana nyaatee mirqaane aboojiini kun ji'a ramadaanati deeyni mucaan kun hiriyaa keenna irraa kafalaa jedhee guyyaa tokko sagantaa sii qaba ramadaanni haaseenu ishii yalla guyyaa ma barbaadeetti naa qabe ayyee abshir jaartii qabdu laki jaartiin qaba biyyaa qaba ilmaan qaba suudii hoo hin galche habiibi bakka ijoolleen teennayyuu baay'ee jira makkaa kana sitti fuudha ayyaani ayya ashi sareeki rabbi si biraa jiraatu waan ijoolleen Dubaay mucaa keenna goote milik Oromoon goone